أولنا السلام عليكم. السلام عليكم. يا دارو. يا تاني. نمو بيي بدي تكون برباد دين جرا. كندا تو خواريو تاني كسوري تعرف. يولي نيجا بروتاني كندا خير سنكنا جلان جني. تكون جو تنا تبي نو مناقر سيسو كي كنا تبي تيني برباد لا عندك وقتنا تبي تبي ده. أو يو بيتن بيه نمو كم ينقل كيسان. مكان يسي كمية جني يولي لما كبتي. كسيتي مثلا تربان متوقع يوم ده هنقل تيجاني. يا أيوة يقولوا ديم تاني. يا أيوة يقولون ديم مركي. يقول ما يا ده. تربان تقول ما تيني كر ركاي بويتي. نمان لا نمان تبي سجول ما يا ده وجه تماله. يا أيوة يقولون يرو يا أيوة يقولون برد برجرا. يا أيوة يقولوا بات تقول. أيه. أسمع أني بس هو من نفنا على الكنو. أيه. أنت وجهنا لسانه. أيه. لسان لا كنو فنا. موران تنا. أيه تنا. أيه باو كر تنا. أيه. أيه يقولون تنا. يا ده. قطمير الله أنيو أسي غني سنتي لو خدتني يفتني سر دكابة خا ما شاء الله عليك وسمال تصفيده نفيدة وان نفيدة خا وسمال تصفيده نفيدة خا وان نفيدة أرمتك رفته ما يوصل بابا وسمال برباد بقبق تي ومال برباد رفته ما قلت ما مال برباد بقبق تي ما نقدر ما نقول ما بابا وسمال برباد رفته ما نقدر ما نقدر ما بابا بابا كيكيا ما حبيبي نياني بابا كمان صوتنا يا هاي نقدر يا أنا ما سر نقدر ما نقدر خط بيجي خا وسمال برباد رفته جرو ونك حدو لا دلتي سنتو مال تجري ما لا جمت نجلا بدسيت ما لا جمت نجلا نجلا رخوتين دندي نجلا رخوتين دندي أنا نجلا رخوتين دندي يسوع بكتير نجلا بات دندي دخلت أنا جرا هي ركعت ما كاته أكمل مال ركو دراسي ركو كيسان باسا جرا ما تمنى ما سمت دبور مخاته أنا ماتي جولديا برباد الفرق ما جولندي يدا جولن أمتي يا برتيتي ميتي زمان الدبالة أكمل جولديا خدت مي بقى تخات ما لتو أبسي ما وان برباد دونتي وان ما نخنا سيدي دركنا جولين برباد الفين جولي إسا كيسيدي كندا كيسيدي أنت أي قولي جرتا كرام فدين ديما أكم كرام فدين كرام فدين ديما جولي إسا كيسيدي كلا كيسي بقى مچانه إيتي خدت مي أنغا كم تيسي نينجر تنا أبا بقى ليس غافي ولا تنقبلون خم ما تسنا بقى غافي تكنا غافتو من ديس خلاص جولي دوغان فيتا إسا كيسي كندا كيسيدي أنت نما دادتة أي قولي جرتا دين أبسي دوغان فيتا يا إيدا غافي هنگن تكنا غافتو هنن ديس أكم تيسي غافتو ريان كبا فدو مشاكلان غورا ديمه فدو ياين غورا وانين فدو غورا رافن ريان كبا أكم توريا كم أكن ريان كبا تبدأ كندا كيسيدي أي قولا أملين ديما ديمو فين ديما متي قبودا us حرام فرجول intala akka ta'eeti ta ilmaan facaaftee ganda keessa deemtu san egaa deemtee duraan qabamtee har'aan tana dhuftee ilmaan kiyyeettu san isaan ammaasis isiidhaa wajjin hariiroo uummattee deemtee maas uummata nagaan jiraachuu jiru ta bultii ta'e mana keellaa itti si hanqateeti deemtee maasis ganda san dheete ansi hojii yaa'ee. Eenyume ati na kana gaafattu eenyuti ilmi eenyuti ka gaafii na gootu gaafii tana. Hayyee amma gabaabduu naaf si jidduu gaafii ni jirtu miti. Waan takka nan gaafii. Ansi hojii soolii Sinna fadhu waliin deema fadhu gadiin deema. Ansi hojii waan takka nan gaafii. dhageeffadhu amma. Akkuma hattuuti waan dhufeetu mana. Ansi hojii yaa'ee godhuun barbaadu an ijoollee tiyyaan yaadee ijoollee tiyyaan nagee isaanii akka isaan nagee qabanii ilaalaa jeetiin ijoollee tiyyaa jechaan dhufe malee. Sirraayis dhimma qabu obboleetti. Ijoolleen akkanatti obboleessa. Ijoollee dhuftee mana cabsitee ulaa dhuftee guurreetti ijoollee. Bagaan guurradde. Bagaan guurradde. Halli biraa dhabeeti. Ambar si dhufee akkaati barbaaddu si hojii deemuu hin dadhabnee bara. Wallahi hin dandeessu. Wallahi hin dandeessu. Ammarraa takka ajii waan takka hangan takka na godhuu hin dandeessu. Akkamitti si maaltu wali si jira ganda namaa. An qophaatiin taa'u jira takka itti galden teenye. Akkamitti sa'aatii dhuftetti mushaakil addaa isaatiif illee. Sa'aatii dhuftetti itti galden taa'u mana kana keessa. Ambar ijoolleen biyya tun nuti kan miidhame jechuufiin obsee si dhiisu jira malee. Akkasi beenaan baay'ee sabbaati galchi Damee qotaa qaashina. akkasi beenaan duudina agarsiisa baleessa. Baba. Mataan oogsitti yaafu mushaakilta yaa mataan oogsitti hayina raabee nagee Ijoollee tiyyaan barbaada dhufe malee si barbaada illee dhufe si barbaada dhufe si bakka akkamitti ni qabe ijoolleen tiyyaa. Aadoo afaan guutatteeti ganda keessa deemtee mushaakila gootee. Mushaakila ganda keessa deemtee ati maal waan taateef ganda keessa deemtee nama daaddattan. Teetuu mana keetu jeeftee. Waaniin hurriyyaa qabuuf arrallee borullee isii sangeeleeti. Hurriyyaa maaliif qabda qoy?
وريانا حرام تبغى فردين تاكل في الرياء كبا عرض لي إسين سنجلتي يلبوت يتنا باس ودا في فرجاي سيسي سني انت ايش تامي جلتي تاكل دي ايه المام فجأة دي مو برتساني والفكاتي والبرباتي فجأة يدرانو ابن المان سيدر كما بدل المان أكمل كلامي بدي المام فجأة ديمتي المام مخلوق أرما كله يدبر عبارة فجأة ديمتي كأران تنا إني جارتي برا برين جتا وبته المان سا ودي بنا ديمتي mana sa je faraddu ka heetiti hakkas deusunu akami faraddu ka heetiti ati faraddu da ati faraddu ta farada barbada deemte amma deemte ganda ka deemte namaan adat numaan daadadda waan hin daadadde sanillee godniin godhaaf geeleeti lubbuuti yoo waa takka godhuun dhagaysa isii fi obboleessa siitis doktor Furmaatiin isii fi obboleessa siitis akkatti ija keessaa guurte gartee jirtami yoo ija hoolaa ija lamaanuu dhabeetiin ija hoolaatiin rakkabadhee deemaadhaaf deemte malee nagee keetiin hudduute qabadhu gartaa'e. Annatti himanii jiran isinis natti himattee jirti inninis dhaamsasaa dabarfatee jira an fira dabarseetiin jira intalti amriiti jettuu hin bultu anuu ilmaan kiyya kun waan keessa jiru quba qabdanii ani itti gaafatamummaan qabu jeetiin fira dabarsee jira ammallee anjoollee biyya sirraa fudhadhee deema akka beekatee kara beekte deemi yaa'ii godhe eessa beekte furmaate ni beektaa waan isin taate. Ijoollee fudhattaami reefkati jedhura mana kana na gabbaafte achi booda ijoollee gabbaafte. Ati isiisa waan isin taate ni beektaa dura. Wallahi fuula kee kanarra kubbaa sin taphatin. Ansiimeetiin jira. Kubbaan yeroo konkoon irratti nyaanne fuula irratti akka biraa diitii. Ansiimeetiin jira nagee fitin taphatin bakka san deettee. Obbolee isaanii wala furmaatee illee tanuma gaafaan isin irra kadde. Na bira dhaabbaddu ijoollee tiitara naa fuudhii na gargaarii kun itti dha'uu jennaan. Ati tan nama biraatu laayixuu ta'e bira kuttee akkami gurbaan kun si hojii jiraataa ettee isiin tan na bira dhaabbachuu dhabbisan. Ani immoo irra dirqama geereti yaadee lubbuutti ilmaan ati facaaftee deemte sanii gaafasan dhuftee abbaa ijoollee sanirraa dirqiidhaan dhuftee fuutee sibirran fitiin ilmaan sanii fi arraan kanati hijaasan qabdaa arraan kana dheeyitee masaanuu isiisaniin ilmaan facaaftee deemte sanii dheeyitee arraan kana isiidhaan dhaadattee anaa sii fuudha ilmaan kee achi dheeyitee dhaadattee jechuun wallaahi lubbuu teetti dabalee. Ifiti lubbuute finkisaatiin. Lubbiin namaa kasii galtu taate. Jara ija keessaa fuuteemi. Jara ija keessaa fuuteemi. Siifini mujira onnee teebantee keessaa fuutee goggooti. Ansiimeetiin jira ifiti keeysina. Oolmaa kattaa kaatu kottuuti. Maa shirshii keessa kun gattaa ibee. Akkana si barsiiste ilmoon yaadite. Illee jalliste. Hoogattaa ibat hin kufirii. Meela ijoollee laala akkatti faraanaa laggidee na harkamme mee maal nyaachuu jirtu ono goggogaa kana keessa bittee. Anjechi ati attu kun na arrabsitee dhiiftee hangan takka waan takka na baay'atu. Isin dibini sigoon nama haadhaa hin hafe. Kottaa mini ana bahu. Duudan agarsiisi. Huccuu isaanii hin fuudhu. Saniifuu mee ati akkam ta'uu feeta akkam ta'uu feeta mee. Woomaa ati ta'uu feetu san naa himi dafiti. Ani ilmaan kiyya dhageeffadhu ansi hojjitu loluun barbaadu anuma dhugaa feetaa miti ati. Ani lolta na dhageeffadhu nu jidduu malolliin jiru anaaf jechuun. Ani immoo ilmaan kana jechaan sibira bakka ati jirtu dhufe malee ijaan si arguun barbaadu akka ati isin fadhu yaan jettee gartee na biraa deemte sanii balbalatee bakka ati jirtu dhufuun fadhu sila. Laakiin ammoo ilmootii yatanaan na dirqisiisee arra bakkaan ati jirtullee barbaade. Laa dhufuun feene ilmaan kiyya immoo irraa hafuu hin danda'u. Maaliif ilmaan kana. Bakka bultuu dhabdee moo malee dhageeffadhu yoo heeruma feetellee yoo harkattee jiraatellee ilmaan kanaa wajjin namni si fadhu jiru ilmaan kanaa sirraa fuudhaa akka heerumaafillee gattee ilmaan wajjin si fadhu namni gattaa kaababa. Mee babaa gattaa kaasati isa maal isa kunoo jalla akka haadhasaa. Saniifuu ilmaan kanaa wajjin namni si fadhu hin jiruuti. Sirraa hin fuudhu. Ilmaan keenya godda kana keessatti itti cuftee halkan rabbii kana deemtee namaa wajjin saachaa gootee yaa'ii godhaa buluu sanan. An lubbuu hirriiba dhabeetiin jira yaada isaanii. Obba isa khayina raabay wanni ati na raaqabdu. Ilmaan kiyya dhiisee bakkiin itti sirraa bahu hin jiru. Ilmaan kiyya sirraa fudhadheetiin sirraa deema akka feete ta'e inni rabbii kun bal'aadhaati. Higa osoo lolliin dhufnetti ijoollee kiyya naa gallakkise. ABC ijoollee kiyya naa gallakkise kottaa bahu ishee kottu faameef ni aanasa. Na hojii deemuun feetooti. Asi goda kanatti isin cuftee halkan guutuu isaa diddee furisiin deemtee ganda keessaa yaa'ii gooti. Naddoo akkasii dalagaa hin qabne ta'e ilmoo facaaftee gartee ilmoo fi namni biraa guddisi jiru masaanuu. Ayyadaan guddichi jirti ijoolleen ayyadaan san garuu gaammoo ayyadaa haadhatee san taasisan. Abbaan fedhaan agarsiisu abaluun agarsiise een siima. Eenyu si agarsiisaa jirti. Ilaa hanga ganda kanaa dheengaddaa asasin nu lafaasistee tanaa fi abdoo. Asit dhufnaan telefoon irra cufatte. Abdoon san kana kam gurraacha moo diima? Abdoon kanuma kaatti bilbiltee ni dhufa siin jennaan haa jettee ni dandeemtee. Wajji jiraachuu agarraan. Wajji jiraachuu biyya agarraan telefoon irra cufatte sani.
tu kodi. أما على كل حال لا جولين دوسيسي نزاجين تاكل بس الرابوا روما يو فيتس كفيت يو جينغتس كفيت بغري تدي جراكي Sa tin natima. إلمان كنا جينغ نمي سبادو سراين فردا ديميتي هاي جس خي سابو Apa kayna rabe ije siabe. إجامي سمو سخي Kayna سابو raga be balaisa. أي ستي سراغ با جولتي فرقين سراغ باني Khalas repati ya futai jolle futai bodan awwala dudi dige. دوبا جولة كلها تأكل نندم تندم أي قطع أنا كم يسيدا بلي Obsigau. هاي أكم تو بيت قطع ميا سبابا Abbe senegedi bar nagi asana ge abdu bay asana rabai.